immootu siirii warri dalaginaa jedhaatu maannu jajjabeessa malee daawwattoota keenya siirii dalagaati ofirraa dhorgaa nuun hin jedhin isinillee maaliif jennaan rabbii walitti buuna akka rabbii walitti buunu ni beeyna waan taaneef waan kana osoo beeynu dalaguu hin qabnu miidhamnullee boonnee imimmaan ofirraa xaragaa rabbumatti boonna malee ilma namaatitti hin boonnu isin hin jenna akkas jechuudha isinitti illee dheerisnee jirra yaada qabdan immootu daawwattoota keenya komentii jalatti nu barreessaa isinillee siiritti deebi'aati uummata kana ofirraa dhorgaa jettammoo liina siiritti haa deebitu jettammoo walumaa galatti akkuma kenna kana liina rabbuma abdadhuu dhiisi siiritti hin deebi'iniiti akkuma duraan rabbiin abdattanitti rabbima abdadhaa jettan yaada keessan komentii jalatti barreessaa isin hin jedha akkasitti yaadnu nuti rabbiin immoo an isin jecha oltanis hin taa'u ka'een deemee sheeticha san bira dhaqa sakam meeqa taa'edina isa siirii nama godhu kasu ganti mataan na sossa'u jira nuti ammana siiriin dhaqe dhala ani kaleessa obbolummaadhaaf kan si wajjin dhaabbataa jira obbolummaatiifin si wajjin dhaabbataa jira oromummaa fi obbolummaafin si waliin jira Yusuuf illee akkasuma warra dhugaarratti ichanii waliin wareegaman hin kaffala jara wajjin hin dhaabadha yoo jarri du'an du'ee yoo jarri jiraatan jiraadha jedhee kaayyoon kaleessa durirraa qabadhee jiru kanadha kanaafuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريت دعوتك كينيا باقي جراتني سنين جتشا نجيني كينيا كانون الركاي باقي جراتني إسنا ركب سنين جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريت سنين جتشا وجمت دعوتك كينيا سلام دان تينيا تن أن الركاته باقي جرت مرتي سن هذا قبضي سنين جنة أكسيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنا جاجرت وجمت هردوت سنين جتشا أتشمعنو ديفا مسنجافة شو بربادا هردوتون فاميلي يوسفي في كلينانيس كمجنس قوتو كيسانوني يجودا ديفا مقدارا وان دربهم دايو بيكي دلقيتي متي أما نتهم مجراني أما بيدور ديوي لالو مو أنوما أنا متين جتشاتو دايو يوم مور ديوي لالو بيدو أوفي أنوما هنديني بيكيتي متي ديفا مقدا كنا قوتا نسنين جتشا اسم قوتو نوجو أسمانيس أما الليلين الليل عبدالله Yusufinis makiranis dhiifama guddaa naa godhaa isiniin jecha na offolchaa isiniin jira. Dhugaadhaa daawwattoota keenya Suleeman jechuudha waan kana beekee osoo taane qaama isaa hadochanii jechuudha gara ofii deebisanii akkuma amma keeriyaan na goote kana jechuudha keeriyaan waan akkasii narratti hin dareedu isinillee ni beeytanii akkasii jechuudha isallee akkasitti waan akkasii san irratti dalaganii irraa baafne jirra alhamdulillah galata rabbi amma innillee uf beekee jira jechuudha daawwattoota keenya nagaa gaafa dhimatillee jiddumaan kunne salaamun alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya inni kabajaa fi jaalalaa isin haa dhaqqabu isiniin jenna obboleeyyan egaa akkuma argaa jirtan yookaan isin hordofaa turtanii yeroo ammaa kanatti namoonni bakka adda addaatti bilbilanii nagaafataa turanii akkasuma Yusuufii summii addaa wayii obaafamee jira yeroo ammaa kanatti miidhamee jira qaqqabe jedhanii ijoolleen hedduun naa barreessaa turan naa bilbilaa turanii ani dhimma tokkoof deemee ture namoota wal dhaban araarsuuf achirra ture yoo nan dhufu asiillee ammas dubbii hamaatu jira akkasuma linaa illee baay'ee tokko miira aarii jabaadhaan qabamtee haalli isheen ittiin dubbataa turtee fi socho'aa turte waan baay'ee nama sodaachisuudha. Gaa yeroo ammaa kanatti Suleeman akkuma argaa jirtan yeroo dheeraaf Abdallaa waliin ta'uun kan ijoollee kana dararaa ture yeroo ammaa kanatti awwanta ta'e duraanii hundumaayyuu quba hin qabu miidhaa kana hunda namarraan ga'u koos hin beeku viidiyoo keessatti of ilaalee saalfachaan jira ana miti jedheen ofirraa mammaa jira garuu yoon of ilaalu anumatu miidhaa akkasii geessisaa ture jedha. Egaa akkuma beekamu halkan edaa Suleeman irraa siirii hiiknee turre siirii dugda keessaa kan takkaan argamne kan haala kanaan fayyadamama waan jedhu tokko nuti kaleessa quba hin qabne dugda keessatti siirii hidhatee wallaansoo nuun qabaa ture erga siiriin sun irraa ba'eetii rifatee rommee sana booda ka'ee jechuudha Yusufitti maratee maal asitti balleessa jedhee wanta hedduu gaafataa ture akkasumas immoo dabareedhaan yeroo ammaa kana immoo liinaadhaan maal asitti balleessee dhiifama isa jedhuuf asitti argamaa jira akkasuma hordoftoota jaraa maraan illee dhiifama naaf godhaa isiniin jechaa jira wanta hundumayyuu waliin ilaalla. Daawwattoota keenya tokko kana lammaffaa immootu Suleeman akka gara rabbiititti illee jechuudha wanti inni dalage sun dhiifama ni ta'a maaliif yoo jenne wanti kun sammuu isa hadochanii waan kana dalage malee waan inni beekee itti yaadee dalagee miti ani gama kiyyaan amma wanta ani Suleemanin jechuu barbaadu
anuyyuu osoo hin hubatin kasitumutti ture halkan edaatu jechuudha daawwattoota keenya mukaan dhahee jechuudha garuu rabbi baase miidhaa akkasisanillee hin miine akka tasaa ta'e kanas kasila miidhaa guddaa irra geessinu akkasitti isin viidiyoo isin waraabne turre siirii san irratti argine san irraa kunne yoo jennu Suleemaan boo'ee narratti lafa dha'ee halkan guutuu boo'aa bule callisi jedhee sossobee dadhabe ammallee viidiyoo ilaaleetiniin boo'utti jiraa jechuudha daawwattoota keenya viidiyoo yoo argu ufajjeesaa jedhaa eeyyeen egaan kanaafi namni badii balleesse kamtiyyuu badiin isaa ni dhiifama yoo toobate yoo gara rabbitti deebi'e haga iji aduu lixarraan ofirra deebitutti haga iji aduu isheen bahaan baatu kun lixaan ofirra ol deebitutti toobaa rabbiin namaaf qeebala kanaaf yoo toobatan warri siirii godhan kamtiyyuu warri shirkii hojjetan kamtiyyuu yoo toobatan rabbi jara irraa qulqulleessa jabbi jaraaf dhiisa badii jaraa hundumaa kanaaf bileessi keenya kun akkasitti akka qulqullaa'u irra deddeebinee isatti himna akkasuma namoota hedduutu nu hafee Abdallaallee gara fuulduraatti wanta waliin haasofnu wanta waliin taasisnu hundumaa simbiraan keenya haga obboleettii diinaatti jechuudha faayyoollee kan siiriidhaan ummata kana miidhaa jirtu dararaa jirtu gaaf tokko yoo rabbi humna nuuf ta'e qabnee maalirraan akka geenyu maal akka isheen taatu inuma waliin laalla inshaallah warra siirii hojjetu kan ammoo inuma injifannaa inuma qulqulleessina siirii nu keessaa inuma balleessina inshaallah yoo rabbi nu gargaare nu hordofa inshaallah kanaan egaa amma Suleemanii fi Isuu fi Abdallaa bakka inni jiru deemtanii osoo nuuf iddanii gaariidha asumaan sagantaa kanatti fufna bishaan kun akkasitti harka kennatee kan qulqullaa'ee jiru kun inshaallah akka inni deebi'ee nu jalaan xuroofne akka inni bakka kaleessa dheengaddaatti hin deebine rabbiin kadhannaa fi rabbi isaa qulqulleessu akkasumas immoo Abdallaallee deemtanii osoo bakka inni jiru nuuf iddanii baay'ee gaarii ta'a asuma sagantaa kanatti Abdallaan baay'ee bara Abdallaa keeriyaan nu siirii obaaftetti niin baafte Abdallaan hin jiru Abdallaan kutee bara kan asfaawu bira deebee jira hin bayi Abdallaan Abdallah baasan kanu jala baasan maali wanni itti sukkaraa jiran deemee amma niin deema siirii tiyya deebi'ee jireenya nama hundaa booreessan illee kana booda Medina waan tasgabaa Allahu akbar akkamitti bayi Abdallah liina keeriyaan asitti siirii nu obaaftee baatu isimatu baatu subhaanalladhi hayyul laa yamuut Abdallaan hin jiru Abdallaan nu harkaa bahee jiraa siin jedha bar maali amma wanti wal lolu jiru Allahu akbar bakkuma keenya kaleessatti deebinee irra jechuudha bar ammas lafaa kaanii tokko lama jennee immoo adeemsa jalqabuu jechuudha bar kana mataan oowwusu jiru kana maggeen Abdallaan akkamitti bahe hin beekne Abdallaan akkamitti laaftan akkamitti itti laafan an manan jiru keeriyaa mana kiisee deeme shaayii dhaabiif Yuusufaadha jeeni shaayii dhaabdee fi shaayii kasa summii gootee fi Abdallaa baase isin baa siif gaafachuu turte siif Suleeman illee bar na qofaaf finneesin eega nunda burcuqa qalas afur fidde nu guutuu obaasuudhaaf aga Mubaarak anaaf Mubaarak hin obaaftee nu dhabna kuna shaayii keeriyyaan uffata jijjiirrattee tarii uffata tee keessa kanaan dura waa dhoksaniiru tarii uffata isa gaaraa san ofirraa qabdi sana qabdi uffata san keessa siiriin jira wayin akka uma hiyyantaaniira uffata sana keessatti waan waa guduunfane yookaan wayii todhanii jiru bar hodhamee kanaas qabatama keeriyaan gartee miti uffata santu siirii qaba faawon immoo duraan irraallee dhaadachuu jette Abdallaalleen gaafa gaararraa fi numaan nuun jedhe asii miti Itoophiyaatti na jalaan baatu naan jedhe siinis akkasuma jechuu jedhe yoo jiraannes kana booda yoo dhumnes kana booda yoo siiri'aan fitanis yoo jiraannes garuu moo rabbitti hirkannee hin dhumnu an deemee siirii nuuf hin fida Suudaanii anammallee liina Suudaanii tokko niin deema kan hin duraan irraa fuudhu ture siiriin hojjennu ni akkamittiin hojjennu siiriin hojjennu siirii hojjechuu rabbi nuuf hin ayyamu kanan dhiisa siirii hojjechuu dhiisa garuu siirii majarri godhan kana maqaa rabbiitiin injifannaa hayaata quraanaatiin injifannaa jennee ejjennoodhaan humna rabbiitti hirkannee deemna rabbitti tawakkalannee deemna malee siirii yoo goone daandii namni baase tokko daandii xuraa'aa tokkorra buunee adeemuun gaarii miti amma siirii gochuu jarri yoo nutti argisiisani nuti deebinee namni tokko yoo nu arrabse yoo deebinee isa arrabsine daandii fokkataan ni baaterra deemaa jirra balguddisu kanaafuu kanarraa of qusachuuf akka jarri siirii nutti godhanitti siirii jalatti gochuun gaarii miti akka jarri siirii nutti godhan kanatti deebineetti goona taanaan rabbii walitti buuna siiriin siiriidhaan hin deebi'u rabbii kadhatanii rabbii sujuudanii salaatanii soomananii
yeroo hunda dhikrii jedhanii du'aayiidhaan mana ofii banatanii gadi ba'anii mana ofii cufatanii ciisanii du'aayii godhanii rafanii bakka hundatti du'aayiidhaan yoo deeman siriin nama jalaa laaffate. Yoo kanaan goone bakka hundatti lapheen namaa rukuta, bakka hundatti hamaa namatti siyaachisa, bakka hundatti nama miidhisiin jedha keessi kee. Dhagee liinaan maqoo hime liinaan waan gorsu jira liinaan argeeffadhu. Duraan kaasiin nu ga'e siirii osoo hin taane rabbi. Ammallee nu rabbi garuu mootu yoo haadha siirii eegalle nu. Ilmaan keenan dhagee bara akkasitti hima. Ilmaan teetun innillee simarraa barattee siirii dalayti. Ilmaan ijaraallee akkasumatti babal'isaa deemu jira jechuun siirii. Garuu rabbitti irkannee rabbii keenya akkuma duraan abdanne sanitti isa irkannee har'allee nu waafixa yoo fedhan. Akkuma duraan itti irkanne sanitti itti irkanne yoo jenne isa biraa gammachuu arganna nama biraa isa uummata kana biraa gammachuu dhabne malee gartee miti. Rabbiin biraa gammachuu arganna. Rooroon itti hammaatte illeef nan daganne uummanni kun har'a koottaana isin gammachiisan hin jedhenne guyyaa tokko. Garuu amma siirii dalayne ana isin gargaaraa hin jirremu wanti isin obsa dhabdanii na biraa garagaltaniif maali jedhee rabbillee nutti aara. Kanaafuu siirii tana hin dalagini ta'ubbolummaan illee tasi gorsu rabbumatti irkannee si galee miliina rabbumatti irkannee akkuma duraanitti irkannu sanitti dhumnullee wajjumaan dhumna jiraannullee wajjumaan jiraanna kan nu jiraachisu rabbi malee. Yookaanis immoo rabbiin hafuura siirii kana nu keessaa qulqulleessee rabbiin warra hamaa nutti yaadu kanallee nutti deebisee yookaan maatii taanee jiraachuu dandeenya tarii namaaf hin galu warri hamaa nutti yaadu kun gaabbanii as deebi'uu danda'u hammeenya namatti yaannu garaa keenya qulqulleessinee qalbii keenya gama rabbiitti deebisnee siirii jaraan injifanna akkasumas obbolaa keenya osoo taanee osoo nu wajjin nyaatanii nu wajjin dhuganii siiriidhaan waan nutti garagalfamaniif nuti sababa jadi gocha kana godhanii nutti godhaniif firooma isaaniin kunnu obbolummaa isaaniin kunnu akka amantii islaamaatti uummata siirii nu godhee kanama. Uummatuma siirii nutti godhaa jiran kan. Isaan obbolummaa akkasitti yaannu nuti. Rabbiin immoo kan siima dhagaye. Isin jecha oltanis hin taa'u. Ka'ee deemee sheeticha san bira dhaqa. Sakam meeqattaa jedhina. Isa siirii nama godhu hasuudhaan mataan na sossoo'u jiran hundi. Ammana siirii hin dhaqin. Ani kaleessas obbolummaadhaa kan si wajjin dhaabbataa jira. Obbolummaatiin si wajjin dhaabbataa jira. Oromummaa fi obbolummaa fi si waliin jira. Yusuuf illee akkasuma warra dhugaarratti cichanii waliin wareegaman hin kaffala jara wajjin hin dhaabadha yoo jarri du'an du'ee yoo jarri jiraatan jiraadha jedhee kaayyoon kaleessa durirraa qabadhee jiru kanadha. Kanaafuu akka amantii islaamaatti immoo namni nama firooma kute rabbi isaa haa kutu. Firoomatu deebi'ee nama habaara. Firooma kutuun sababa namni hamaa namatti ooleef firooma namaa kutuun hin ta'u. Kanaafuu isa akka rabbi qulqulleessee gama keenya deebisee qulqullummaadhaan tokkummaadhaan akka jiraannu jaalala akka rabbi nuu kennu maatii taanee akka walitti deebinee waliin jiraannu rabbiin kadhanna malee garaa keenyallee hamaa namatti hojjechuu yaalchisuun gaarii miti qalbii keenyallee xureessuun gaarii miti harka keenyaan illee summii namatti kenninee nama miidhuu waan gaarii miti kana guyyoodhuma kaleessa hojjennee dabarree jiraannillee rabbi nuuf haa dhiisu jennee rabbirra araarama kadhanna jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya akkuma gartan kana jechuudha alhamdulillah waa meeqallee nurra dalaganii waa meeqallee nu godhanii kun lubbuun ima jira jechuudha galata isaa garuu ammallee kan nu jiraachise rabbi waan taateef isuma abdannee deemna malee siirii tana iman dalanne liinan jennee liinan wal mormuu jira jechuudha daawwattoota keenya inshaallah isinillee du'aayii nu godhaa immootu siirii warri dalaginaa jedhaati maan nu jajjabeessa malee daawwattoota keenya siirii dalagaati ofirraa dhoorgaa nuun hin jedhina isinillee maaliif jennaan rabbii walitti buuna akka rabbii walitti buunu ni beeyna waan taaneef waan kana osoo beeynu dalaguu hin qabnu miidhamnullee boonnee imimmaan ofirraa xaragaa rabbumatti boonna malee ilma namaatitti hin boonnu isin hin jenna akkas jechuudha isinitti illee dheerisine jirra yaada qabdan immootu daawwattoota keenya komentii jalatti nu barreessaa isinillee siiritti deebi'aati uummata kana ofirraa dhoorgaa jettammoo liina siiritti haa deebitu jettammoo walumaa galatti akkuma kenna kana liina rabbuma abdadhuu dhiisi siiritti hin deebi'iniiti akkuma duraan rabbiin abdattanitti rabbima abdadhaa jettan yaada keessan komentii jalatti barreessaan isin hin jenna isinitti illee dheerisine jira daawwattoota keenya inshaallah waa hundaayyuu kama isin waraabnu taanaa viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaan isin hin jenna maasalaama.